ጠንክሩይታ ጥራጥሬን ምክንያት ፈልጎ ፈጥሮ የራሱን ሰበብ ተቀምጦ ቆየኝ ከጉድጓዱ አጠገብ የራቀ ሰፈሬን ጠንክሩይታ ጥራጥሬን ምክንያት ፈልጎ ፈጥሮ የራሱን ሰበብ ተቀምጦ ቆየኝ ከጉድጓዱ አጠገብ ሳላውቀው ማንነቱን የነፍሴን መድኃኒት እንዲህ ያልኩኝ ስደረድር السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شمار كفون جرجرتو متكشتي نجني كسم بدال جرتو فردفتوني نجاتو بيكم نجا مثل قالي سنين جدا جرتو وجباتو ورماتي هراوتا تنسينا سبسكرايب بيتشو دقيتنا وري هراوتا إمو ما تيجي معملة تاتن إمو شير لايك بيتشو دقيتنا سنين جدا متكشتي واللي جبيسون عداك إنيو هاتاتو سنين جدا akkasuma ara mashallah mucayyoo tana barri ni jijjiirama akkuma barri jijjiiramu namnis ni jijjiirama wanni jijjiiramne hin jirtu laakiin immoo akkuma wanti jijjiiramu namnis namatti jijjiirama jechuudha akkasii uummata qashtii isinin jedha mucayyoo tana abshiiri miskiina wallahi gaarabbiin bakka kufanisti nama hin dhiisu jechuudha immoo itti duuluun sirrii miti maalidha mucaa waggaa 13 yogguu taatu ishee kun didilbiin dulloonii haati ilmaan meeqa taasirraa akka feete godhattu namni takka waa takka isaaniin jedhee isaanitti ittullee mucaa waa takka hin beekne mucaa daa'ima mucaa umrii hagatti sanii amma namni asirra jiru kun guutuun nama isiin umriin isiin oliiti malee nama isii gadiiti himni tamta kan jiru waggaa 16 jechuun ijoollee xiqqoodha. Gisee kana namni hunduu ni taphataa ni dabarsa immoo maaf taphataa maaf akkas taate jedhanii irratti duuluun sirrii miti immoo yoo ta'es odoo guddoo taate nama duuluu irra nama arrabsuu irra wannachuu irra nama gorsutu irra bareedduudha. Gorsa egaa buna maalaatamtu irra bareeda waan takka keessatti namni nama qajeelchus hin jiru. Akkasii inshaallah abshiir siin jedha qoleetti teenyanii maani warri kun ofiillee beekta gaafa sabummaa namaa baree keerii namaaf hin qabu maal jenna isaan waan keessa jiru jira jechuudha. Akkasii inshaallah rabbi isaaniifis haa laaffisu. Isif rabbiin darajaa guddoo irra sii haa geessu ilmi namaa waa hunda keessa ni dabarfatas akkasii inshaallahi isinin jedha uummata qashtii hundumaafuu wanti hin dabarre hin jirtu wanni keessa hin luune hin jirtu galma fedhanni gahanii yoo obsa qabaatanii wanti bas wanni kufee achitti hafuun hin jiru jechuudha. Yoo qalbii namaa nama kuffifte malee wanti namarraa hin dabarre hin jirtu. Akkas inshaallahi wanni hunduu ni dabraa wanni hunduu ni dhufa hatta lubbuu namaas ni dabarti jireenyis ni dabara namni jallaanis ni qajeelaanis ni jallata immoo waan rabbiin ol kaata jedhee namni gad deebisu hin jiru waan rabbiin gad deebita jedhee namni ol kaasu hin jiru. Akkasii inshaallahi walitti amma mucaa tana waan reeffatana namni akkamitti duula yoo gorsas ta'es ni gorsa malee yoo badii qabaatte dogongoraa kana irratti immoo nama taphatee quufee miti isiin nama taphatee quufee miti namni guzee ijoollummaa irra jiru waan ta'uu ni beeka akka itti dabarsee ni beeka. Isiin ijoollummaa ishee irratti osoo taphattee hin quufsiin haadha ilmoo taate amma immoo ammas jechuu ammas umrii ijoollummaa keessa jirti Oromii taphattu
namni osoo arrabsoo ni dhiisee irra bareedduudha. Irra duuluun hangana. Wanni jechuun hedduu ulfaattuudha. Isiniin jira uummata qashtii akkasii silaa namni keenya wal jajjabeessuu hin beeku. Wanni jibbaku ما خلاص ولردوا له مالي ولا جبسهم بيخنا أكس إن شاء الله رب ونتابع خيرها بقول إموي كيسان إسان إردار وسري متيسان وندونا ما تدخلوا شنو ما ثنا اللي سنة درس مقاتي أرجعتها ولا جرى ما جرت أنا ولا هذا الشيء إمو جتورا gaafa shanyii kan keessi barani sirratti wanna jedhani akkasuma namni keenya oduu malee waa namaa godhuun beeku oduu kan namni keenya kan wal qarqaaru wal bira dhaabbannu ta'e orma biraan geenyu jechuudha bakka ormaa ganda namaa hin deemnu laakiin gaa oromoon wal cabsuu malee wal balleessuu malee bakka wal bira dhaabbannu san hin jirru rabbiin of nu haa beeksisu nu haa barachiisu akkasiin jedha uummata qashtii hundumaafuu jechuudha rabbiin warra wal dhaga'u wal hubatu wal baratus nu haa taasisu warra waliin beeku warra rakkatus wal bira dhaabbatu gizee namni keenya gizee irra caalaa gizee namni jedhanii hidhii tana nyaachuu tana jaalanna yaani sun aaduma keenya jechuudha akkas inshaallah hundaaf rabbi nu haa qajeelchu rabbiin nama waliif nu haa goosisu akkasii uummata qashtii mucaan tun boru nama guddaa taatee bakka guddoo gahuu dandeetti rabbiin bakka kuufanitti nama hambisuu wannan jedhu nama umrii xiqqooti bakka guddaa gahuu dandeessi nama yaani biyya tanas harka deeffatu ta'uu dandeessi jechuudha carraan ilma namaa kun hin beekamu ishiin har'a rakkattuun rakkina baasuu dandeetti immoo ilmi namaa namarratti duuluun mucaa gatiiti nama miti nama guddaas yoo taate jechuudha irratti duuluun hin barbaachisu maaliif jennaan ilmuma namaa kamiyyuu jechuudha yoo gorsantu irra gaariidha malee itti duuluun hamilee cabsuun balleessuuf wanni jechuun gaarii miti isin mucaa xiqqoodha osoo haadhaaf abbaa ofii bira jiraatte ammaa tanatti nama dhalaga'ee miti jechuudha. Rabbiin kaa godhe wanti sun isiin mudatte isiin umrii 13tti dhalte arras isiin nama umrii 16ti mucaan tun jechuudha immoo namni keenya namni ani Itoophiyaan tun mataa isii sirrii miti natti fakkaata akka yaada kiyyaatitti maal jennaan waan takka balleessuuf itti duulan malee gumataa kiyyaarraa kaayeeti nama gorsinii sirreessuuf akkuma hin yaadan jechuudha. Gorsanii nama sirreessuudhaaf yaaduun hin jirtudha jechuudha. Kanaafuu ilma namaa itti waccee arrabsitee wanni ati gootu irraa hin jiru yoo gorsitee jijjiirama argata jechuudha. Yoo dogongora karaa irrallee hin jirre karaa irraallee badee yoo ati gorsitee jettee karaa irra deebi'a ilmi namaa. Amma isiin ijoolleedha qalbiin isii ijoolleedha waan gaarii kanaa jabduudha waan kana dandeessaa waan kana irraa godhe waan akkana godhan ijoollee qalbiin ijoollee gammaddee waan takka dhiiftee waan takka irra dhaabbatte jechuudha. Akkasii ijoollummaan isii ni beeksisa beektanii fuula namaa irraa waan beeksisu jira namni bulee fi namni ijoolleen jechuudha. Inuma mucaa xiqqoodha akkuma isiin jette umriin isii aguma san namni gariin ormiin isii 22 wayii waan akkasii odeessanii ana natti hin fakkaanne maal jennaa xiqqoo fuulli isii ni beeksisa dhiigni isiidhaa ni beeksisa
namni dhiinii mucaa ofii humna ofiitiin jiraattee ilmoos wanna jettu dhiisiite waan hagamiiti gaafa isiin daa'ima tana qabattee gara EBC sanii deemte waan shiikkoodha. Ishiinuu daa'ima shiikkoo takka ammas daa'imuma gaafasas daa'ima shiikkoo takka jechuudha. Immoo ilmi namaa kun nama cabsuun hamilee nama buusuuf onnachuun iddoo namatti dhaga'ama. Rabbiin bakka guddaadhaan ishee haa ga'u ishee haa jajjabeessu. Akkas inshaallah ilmi namaa yoo rabbi nama ol qabee ilmi namaa sosomaa nama hin godhu wanti jijjiiramne hin jiru. Laakiin wanti hin jijjiiramne wanni hin dabarre hin jirtu waan dabaruuf wannan jedhina.